السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كوجمتو تافي هردفتا كينيا كم جرت بقى جرات إنجيلها جمعة مباركة رجويان جمعة ليجورا أكما صوب فدين ليجورا جويا جمعة جويا بقولنا كياتي جويا بقولنا كياتي بكدلها كيالي في جرو ديفما مالي بفتيجون كسين لينولو سلا جويا بقولنا كياتي جويا جمعة تاتي جويان جمعة جويا بقولنا تي warroonni hojii dalagnu hundu torbetti guyyaa tokko tokko boqonnaa ni qabanii kiyyaama ta'ee guyyaa jummaatee jechuudha. Kanaafuu warra guyyaa jummaatiin iddoo dalagaa kiyyaa dhufee jira jechuudha. Maaliif bakka hojii keetii guyyaa jummaa guyyaa boqonnaa keetiin dhuftee jechuun keessan hin oolu. Wanni bakka dalagaa kiyyaa dhufee jechuudha. Har'a akkuma beekamu warroonni meeshaa garaagaraa deddeebisan jechuudha. Naada waranii jechuudha. Osoo amma jiru si barbaanna lakkoofsa kiyyaa asirraa argatanii jechuudha. Naada waranii akkana si barbaanna kootu naan jedhanii jechuudha. Bakka hojii keetti si barbaanna markaza akkana si barbaanna naan jedhanii dhufee jechuudha. Maaliifi dhufee maal barbaadan jenna huccuu barbaanna huccuu baay'ee bituu waan barbaannuuf gatii akka nu hir'isu barbaanna naan jedhanii jechuudha. Iddoo kanatti argame dhufee jechuudha isaaniif huccuu kanneen huccuu babbareeda kanneen huccuu baay'eetu jira jechuudha. Huccuu haaraa seenis ni jira waan ta'eef asirraa bitanii gara biyyaa warroota geessantu jira jechuudha. Kanaafuu dhufee gatii baay'eedhaan jechuudha. Waa huccuu bitanii gatii irraa hir'isee kanaaf as dhufee jechuudha. Maaliif waraabnee naan jechuu keessan hin oolu wanni waraabneef yaani xiqqoo sheemina qabee maal gotan waraabdaa minaamin nagaaddee dhallee akkas waan naan jedhan jedheetiin xiqqoo sheemina qabee jechuudha. Kanaafuu jarallee waraabne akkasittiin ergaas dhufee maaliif video tokko waraabne jedheetumaan isin waraabuudhaaf iddoo kanatti argame jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya kana fakkaatee jira. Huccuun haaromni baay'ee sesseenee jira. Huccuun babbareedni ajaa'ibaa kana sesseenee jira jechuudha. Kanaafuu warroonni ammallee haftan warroonni biyya kana keessatti argamtan jechuudha. Dhuftanii huccuu kanneen huccuu ammas huccuu babbareeda jira jechuudha. Huccuu kanneen akka bitattan gamanuma kabajaadhaan isin gaafanna. Huccuun ajaa'ibatti akka duraarra jechuudha. Huccuun babbareedni ajaa'ibaa kanneen sesseenee jira jechuudha. Kabajamtoota kiyya koottaati warroonni magaalaa kana keessatti argamtan jechuudha. Isin affeerra jirra koottaa waan barbaadan waan isin kana nu hir'is waan akkana kana barbaadna warroonni jettan jechuudha. Ani yeroo hunda sa'a 24 ni jira yoo boqonnaa kiyyallee ta'e yoo isin na dawwaltan dhufeetti akka barbaadanitti isin wannaa gochuu hin danda'a jechuudha. Kabajamtoota kiyya kanaafuu kana fakkaata jechuudha. Iddoon hojii kiyyaa irraa amma ergaas dhufee maaliif viidiyoo tokko waraabne jedheetumaan waraabu jira malee arri guyyaa boqonnaa kiyyaati. Huccuun garuu ajaa'iba seenee jira jechuudha. Huccuun ajaa'iba gosa garaagaraatiin warroonni barbaadan warroonni huccuun babbareedni hin jiru huccuun haaronni yoom seenee jettanii fa'aa keessaan nagaafachaa turtan jechuudha. Amma kun isin seenee jira akka ajaa'ibaatti seenee jira jechuudha. Dhuftanii akka biyyattan gamanumaan kabajaa fi jaalala isin gaafanne jechuudha. Warra nagaadde waan nagaatuutis ta'e warra huccuu olii gad deebisu ta'e warra as jiraatee huccuu as keessattis huccuu barbaadu ta'e waan isin barbaadaniin karaa dandeenyuun isinii wajjin dhaabbanne jechuudha. Akkanaan isin jaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa huccuu babbareeda warroota dhufanii jiran kan amma isin mul'atan jirillee irra deemee isin garsiisa jechuudha. Akkanaan isin jaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa huccuun akka ajaa'ibaatti gatii riqqaa seenee jira jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeerraa keenya huccuu amma irra deemee isin garsiisa jechuudha. Nu hordofan affeerraa keenya baay'ee isin jaaranna warroonni mana keenyaa maatiin ta'an immoo maatiin nuuf ta'a isin jenna. Egaa kabajamtoota keenyaa warroonni qumxaallee barbaadan jechuudha. Qumxaan gosa garaagaraatiin kan dubartoota jechuudha. Gosa isin barbaadaniin jira jechuudha. Kun akkanatti kan babbareedu. Qumxaa kan uffatan garuu mush viidiyoo warra ol baasuu sun taane kan jaarsa keessan bira qofa uffatan jechuudha. Kan uffatanii jaarsa keessan qofa biratti itti teessan jechuudha malee kan deemtanii dhiira olii gadi biratti ittiin deemtanii miti. Isaan isin hin eeyyamnu akkana jira jechuudha.
Akkasuma kabajamtoota kiyya kun warroonni mana madaamii dalaganillee huccuma mana hojii hin jira. Madaamii keessa eeyamsifadhaa koota fudhadhaa isin jenna gatii hirkaa shaanii. Akkatti bareeddu laasha shanguliin dhaabbattu tun baay'ee qomxaa fi wanni isin gubbaa uffatte kun bombiidhosa. Warroonni akkana bitatan garuu jaarsa keessan bira malee bakka biraatii miti dhiifamallee naa godhaati. Dubartiin takka takka ammoo akkana bitattee dhiira biraa fuqanni kennee yoo jette sirrii mitiin barbaachisu dhiirri hinaafa. Rakkoo biraarra isin geessuu danda'a jechuudha. An kanaaf isin waraabne dhuftanii jaarsa keessa walii haa ittiin uffattanii afaa deemtaniif isin waraabee dhiifamallee naa godhaati. Huccuun babbareen ajaa'ibaa dhufee jira koottaa fudhadhaa isin jenna. Kasi kan untuk bertukar kena, nggak mau sekarang kena warna balik ke kereta masih jenak, kerja apa ada jenak, warna tiket nak apa, sekarang hari itu. Karena aku warna itu kereta masih jenak, akan ada, baik itu karena berida, turun di berbeda kota masih jenak.